Tole nagaa caalu nagaa waaqayyo isa jiraataa isiniif haa baay'atu. Jaallatamuudhaaf kabajamoo obboloota koo YouTube chaanaalii koo jalatti kan argamtan akkam jirtu nagaa keessanii waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ani obboleettiin keessan gooftaadhaan eegamee gargaaramee nagaa guutuu nagaa raafaa nagaa guddaan qaba. Waaqayyo isa karaa hundumaan nu gargaaree nu wajjin ta'ee nu eegee nu tikseef galanni guutuun haa ta'u. Egaa guyyaa har'aas immoo deebi'ee dhufeera. Waaqayyo isa karaa hundumaan nu gargaaru jaallateef galanni guutuun haa ta'u. Har'a immoo yaada xiqqoo tokko bifa gorsaatiif yookiis immoo akka yaadatti qabadhee dhufe. Innis maal jedhaa gaabbii yookiis immoo gaabbii utuu wanta jedhu irratti walii wajjiniin dubbanna. Utuu wanta darbe tokko utuu jechuun gaabbiidha jechuudha. Gaabbii waan darbe tokko darbee immoo waan sirrachuu hin dandeenye tokko waan deebisnee haaressuu hin dandeenye tokko jechuudha. Egaa gaabbii jechuun gaabbiin kun waan darbe isa darbe wanta nu jalaa darbe tokko yookiis immoo fakkeenyaaf wanta kaleessa darbe tokko guyyaa kaleessaa as deebisnee har'a hojjechuu hin dandeenyu. Kanaaf maal gochuu qabna? Guyyaa har'a irratti immoo hojjechuu qabna jechuudha. Wanta sana hojjechuu hin dandeenya garuu waan darbe sana immoo isa darbe sana darbeera jechuudha. Fakkeenyaaf wanti darbe tokko yaadanitti dhiphachuu, yaadanitti aaduu, yaadanitti dhiphachuu furmaata waan hin finne tokko wanta darbe tokko utuun wanta jennu tokko jechuudha. Fakkeenyaaf waan tokko kaleessa balleessineerra yoo ta'e wanta balleessine sanaaf har'as teenyee deebinee utuu jennee utuun balleessuu baadhate utuun akkas gochuu baadhate jennee yeroo hundumaa waan itti dhiphannu yeroo hundumaa waan ittiin sammuu keenya yeroo hundumaa dhukkubsinu jechuudha. Fakkeenyaaf waan kaleessa darbe tokko har'a deebisnee hojjechuu hin dandeenyu yoo ta'e maal gochuu qabna? Karaa ittiin keessaa baanu qabaachuu qabna. Fakkeenyaaf isa kaleessa darbe sanatti baay'ee miidhamneerra yoo ta'e har'a immoo maal gochuu qabna? Yoon wanta kanaa karaa kanaan yoonan hojjedhee karaa kanaan yoonan deeme jijjiiramu yookiis immoo miidhama kaleessaa sanarraati fayyuutiin nan danda'a jennee yaada keenya amansiisuu sammuu keenyatti haaressuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf utuun akkas gochuu baadheera ta'e silaa akka kana hin ta'u. Utuun akkas ta'eera ta'e silaa akkas hin ta'u jechuudhani yeroo hundumaayyuu yaada hafe dogoggora darbe waan ture waan yeroon isaarra darbe waan sirreessuu hin dandeenye tokko yaadne yeroo hundumaayyuu sammuu keenya dhiphisuutii hin qabnu jechuudha. Maal gochuu qabna? Sammuu keenya haaressinee jireenya haaraa jireenya isa dhufuuf immoo isa kaleessaa sanarraatii barachuu qabna. Yoon akkas godhee wanta kana karaa kana yoona sirreesse har'a jireenya haaraa yoon hin jiraadhe miidhama kaleessaa sana dagachuu nan danda'a. Fakkeenyaaf kaleessa waan tokko balleesseera yoonan ta'e har'a immoo deebisuu hin qabu jechuudha. Yeroo hundumaa waan darbe sanaan deebisee of dhiphisuu hin qabu. Maal gochuus hin qabare irraa barachuu hin qabaa jechuudha. Kanaaf utuun akkas ta'eera ta'e silaa yeroo hundumaa jechuurra bakka inni darbeera isa dhufu immoo jireenya haaraa waan sirrii ta'e waan qajeelaa ta'e tokko hojjechuutiin qaba malee yeroodhaan har'a keessa jiru kanatti kufaatii kaleessaa taa'ee yaaduu hin qabu. Yeroon har'aa kun yeroo hojiiti. Kaleessi seenaa ta'e darbeera waan ta'eef waan kaleessaa sana deebi'ee har'a hojjechuu hin danda'u ergan ta'eeti maal gochuutiin qaba? Har'a immoo hojii hojjechuun qaba. Har'i yeroo hojiiti. Yeroo itti isa kaleessaa seenaa kaleessaa sana deebisee ittiin dhiphadhu ta'uu hin qabu jechuudha. Maaliif inni kaleessaa suni miidhamee dogoggoramee badeera jechuudha. Darbeera jechuudha. Kanaaf isa darbee ture sana maal gochuun qaba? Sammuu kootti dhiphisuu sammuu kootti hidhuu hin qabu jechuudha. Miidhama yoo ta'e inni kaleessaa suni yogaa har'as immoo irra deebi'ee maal gochuu hin qabu? Of dhiphisuu of miidhuu hin qabu jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna ree? Utuu wantoonni sammuu namaa yeroo hundumayyuu dhiphisanuu jiranuutu maal gochuu qabna? Madaa fi miidhama kaleessaa sana dhiisnee maal gochuu qabna? Har'a immoo jireenya haaraa hojjechuu qabna. Waan haaraa hojjechuu qabna. Fakkeenyaaf kaleessa namni tokko waan tokko hojjetee hin milkoofne yoo ta'e hin kassare yoo ta'e maallaqa baay'eetti baasee yeroo isaatti gubee hojjetee hin kassare yoo ta'e yookiis immoo bu'aa hin buufanne yoo ta'e har'a deebi'ee dhufee taa'ee gadi taa'ee utuu hin naganne ta'e utuu hin kaleessa wanta sanatti maallaqa koo hin baasne ta'e har'a jedhee yaaduu hin qabu. Bakka ta'ee darbeera waan ta'eef
isa darbe sana dhiisee maal gochuu qaba har'ammoo waan haaraa hojjechuu qaba har'ammoo yeroo hojiiti waan ta'eef yeroo utuu hin ta'in yeroo yoon hojjedhe karaa kanaan ta'uu dideera karaa kanammoo yoon hojjedhe milkaa'uu hin danda'a jijjiiramuu hin danda'a kisaaraa kaleessaa sana keessaati ka'uun qaba jedhee of amansiisuu qaba jechuudha. Utuu jechuun mallattoo shakkii yookiis immoo mallattoo yaaddoo mallattoo dhiphinaa bakka yaada rarra'aa yaada dhiphinatti deebisee dhiphinarraa dhiphinatti nama dabarsu yaada hiikaa hin qabne waan hiikaa hin qabnetti yeroo hundumaa waan jijjiirama hin finnetti mataadhaa dhukkubsachuu jechuudha. Jireenya nama keessatti utuun yeroo hundumayyuu maal gooti mana ijaarrattee sammuu namaa keessa jirti sammuu namaa huutee kan qabdudha jechuudha. Kanaaf maal gochuuti qabna utuu duwwaa jennee sammuu keenya cabsuu dhiisne yoon hojjedhe yoon jireenya koo akkas godhe yoon akkas godhe jenne yaada haaraa kalaquu qabna jechuudha. Garuu kanaaf maal gochuuti qabna utuu furmaata isaa fiduu dandeenya ta'e wanta furmaata isaa fiduu dandeenyutti garuu furmaata laachuu dandeenya. Garuu utuun kun yaaddoo waan shakkii qabu waan amilee namaa laaffisu waan jireenya namaa gadi buusudha jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna utuutti yeroo keenya fixuu hin qabnu jechuudha. Maal gochuu qabna jireenyi kaleessa darbeera har'ammoo nama hojii nama haaraa nama mul'ataa ta'uu qabna jechuudha. Karaa hundumaan hojjennee karaa nuuf danda'ameen hojjennee isa kaleessaa sana keessaatii ba'uu qabna. Sammuu keenya haaressuu qabna. Waan kaleessa darbee waan ingada darbee waan baroota darbeeni yaannee madaa sana tuttuqnee of dhukkubsuutii hin qabnu jechuudha. Kanaaf yoon akkana godhee isa kaleessa miidhame sanarraa fooyya'uu nan danda'a jennee maal gochuu qabna murteessuu qabna. Yoon jabaadhee hojjedhe isa gara fuulduraatti hiyyummaa keessaa nan ba'a rakkina keessaa nan ba'a sooromuu hin danda'a. Egaa akkana fakkeenya isinii fudhadhe malee yaadni koo waa'ee sooromummaati irra hin jiru jennee maal gochuu qabna yaada keenya amansiisuu waan danda'amu waan yaalamee bira ga'amu hojjechuutii qabna malee waan darbe waan hafetti yaada keenya hidhuu hin qabnu jechuudha. Yoon karaa kana deeme yoon karaa kana akkas godhe yoon daandii kanarra deeme milkaa'uu hin danda'a jenne yeroo keenya hojiitti hidhuu qabna malee yeroo keenya waan darbe sanatti isa hafe sanatti hidhuutii hin qabnu jechuudha. Yoo wanti hojjennu tokko yaaduudhaan gadi fageenyaan waa'ee isaa nuuf galee tasayyuu utuu yookiin immoo gaabbii hamaa keessa nu galchu jechuudha. Wantoonni nuti hojjennu fakkeenyaaf waan tokko hojjechuudhaan duratti waa'ee wanta sanaa yoo beekna ta'e yoo hojjenne milkaa'uu dandeenya. Fakkeenyaaf namni daldala hojjetu tokko maallaqaan bitee gabaa tokkorraa gabaa tokkotti geessa yoo ta'e dirqama waa'ee wanta sanaa bu'aa wanta sanaa gatii wanta sanaa beekuu qaba jechuudha. Kanaaf maal gochuu qaba gatii isaa hin beeku yoo ta'e garuu waa'ee wantichaa hin beeku yoo ta'e garuu kassaruu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf immoo namni tokko waa kalaquudhaaf gatii guddaa itti baasee hojjeta yoo ta'e waa'ee wanta hojjetu sanaa beekuu qaba. Yoo waa'ee wanta hojjetu sanaa beeka ta'e guutummaan guututti maaliin ta'u hin kassaru jechuudha. Kisaaraa keessa isa hin galchu jechuudha. Jechaan adeemu jechuudha. Aadaa hin adeemu jechuudha. Boru jireenyi isaa ittiin dhukkubsatu jechuudha. Waa'ee wanta sanaa hin beeka yoo ta'e yeroo hundumaa milkaa'aa jechuudha. Dandeettii isaa ofitti amanamummaadhaan yoo hojjeta ta'e hin dhiphatu jechuudha. Boru yoo har'a waan yoo kassares yoo buufates waa'ee wanta sanaa utuu beekuu hojjeta yoo ta'e itti hin dhiphatu. Utuun kun kan isheen dhuftu maalirraa beektu utuu hin beekin utuu itti yaadin dogoggoraan waan hojjetamtedha jechuudha. Waan dogoggoraan hojjetamtedha. Kanaaf maallotti fiddi aaduu miixachuu dhiphina furmaata waan hin qabne sammuu keenya guduuffine yeroo hundumaa teenyee waa'ee wanta sanaa yaaduu nutti fiddi jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna gaabbii hamaa sana keessa utuu hin galin utuu hin jedhin har'a jabaannee jireenya keenya keessatti waan goonee darbuu qabnu yoo hojjenne furmaataa jechuudha. Fakkeenyaaf har'a yeroo qabnu yeroo keenya waanuma hin taane tokkotti waanuma nuuf fayyadne tokkotti qisaasessine waanuma jireenya keenyaaf boru yaadannoodhumallee waan nuuf hin taane tokko yoo hojjenna ta'e yookiis immoo teenyee teessumatti yeroo keenya dabarsina yoo ta'e
borummoo hiyyummaa hamaa keessa gaafa galle dhiphannee sammuu keenya dhiphisnee utuun kaleessa hojjedheerate utuun kaleessa akkas godheerate har'a silaa iddoo kana hin dhufu utuun kaleessa fakkeenyaaf immoo yoo namni tokko kaleessa waan hamaarraa deebiinuun jedhate utuu dhageenyu utuu beeknu utuu arginu yoo waan hamaa sana keessa buune borummoo gaafa keessatti miidhamne maal goona maal jenna utuun akkas godheerate utuun dhageerate utuun tole jedheerate utuun itti yaadeerate utuun hojjechuu baadheerate jenneetu maal goona silaa akkas hin ta'u silaa hin miidhamu jenneetu sammuu keenyaati madeessinaa jechuudha. Kanaaf waan darbetti yaada keessaniin wanti haara fuuldura keessa waan jiruuf wanti haaraan harka keessa waan jiruuf kaleessa harki waan hamaa hojjetu suni harki dogoggoraan hojjetu suni isa kaleessa sanarraa barate har'ammoo waan gaarii ta'e har'ammoo waan qajeelaa ta'e har'ammoo waan sirrii ta'e har'ammoo waan sanarra fooyya'aa ta'e hojjechuu danda'a jechuudha. Kanaaf utuun nama qaburra utuun nama qabu wayi utuu jechuun gosa sardiidaa yookiis immoo wanta oolaa yookiin dagachiiftee wanta nama qabattee ukkaamsitee wanta nyaattu jechuudha. Kanaaf utuun kuni nama qaburra utuu yookiis immoo wanta silliksitee haguugdee nama nyaattu suni fakkeenyaaf hoolota nyaattu suni isheen nama qabu maaliif beektu utuun kun utuu hin beekin dhokattee waan nama haguugdudha jechuudha. Waan keessaa ba'uu hin dandeenya jireenya gaabbiidhaan manca'e jechuudha. Jireenya gaabbiidhaan alangee gaabbitiin garafamu jechuudha. Kanaaf isa sana manna utuu ishee al tokkicha hoolaa ukkaamsitee nyaattee fixxu sana wayya jechuudha. Kanaaf jireenya utuu ittiin galini maal gochuutii qabna har'a yeroo keenya hojiitti dabarsuu qabna. Hojii jechuun immoo waanuma tokkicha dhiibuu duwwaa miti yookiis immoo waan markaan hojjechuu duwwaa miti. Maal dhare utuun hojjechuu sun immoo hojii jechuun immoo waan hunduma hojiitti hiiku jechuudha. Fakkeenyaaf waan hundumayyuu waan hojjennu tokko hojii isaa ta'u yaada isaa ta'u waan irra goonee darbuu qabnu maal gochuu qabna hojiitti hiiku jechuudha. Waan yaadne sana waan gaariidha jennee yaadne sana hojiitti hiiku jechuudha. Yeroo keenya sammuu keenya jireenya keenya hojiitti yoo dabarsine jireenya keenya boruu huutuudhaan hin hudhamu jechuudha. Hudhamee sillikfamee jireenya keenya boruu hin qabamu jechuudha. Wanta kaleessa hidhame immoo hudhamee gaabbii kaleessatiin of lollu yeroo hundumaa of garafnu alangee gaabbitiin yeroo hundumaaf dhiphisnu immoo maal gochuutii qabna dagachuu qabna. Maaliif isa kaleessa sanarraa baranne jireenya keenya haaressinee jireenya keenya fooyyessinee jireenya keenya haaraa goone jiraachuu qabna. Maaliif nu nama kaleessaa utuu hin ta'in nama har'aati. Kaleessa waan gaarii hojjechaa turre yoo ta'e har'ammoo caalatti waan gaarii hojjechuu qabna. Kaleessa waan hamaa hojjechaa turre yoo ta'e isa kaleessaa sun hammam akka nama miidhuu fi hammam hamaa ta'e yoo barre maal gochuutii qabna har'ammoo jireenya gaarii jireenya sirrii isa fooyya'aa isa kaleessa sanarraa kan jijjiirame hojjechuutii dandeenya jechuudha. Maaliif sammuu keenya sana qooda wanta kaleessaa sanatti hiinu har'as immoo waan gaarii ta'e isa kaleessa faallaa isa kaleessaa sana hojjechuu qabna. Maaliif har'a yoo jireenya keenya isa kaleessaa sanatti hiine har'as yeroo keenya dhiphinaa fi alangee gaaffitiin alangee gaabbitiin of garafna teenya yoo ta'e borummoo isa caalutti nutti dhufaa jechuudha. Maaliif har'a teenye isa kaleessaa sana yaannee dhiphannaa ittiin immoo gaaffii of gaafannee deebii dhabne egaa utuun kun gaaffii deebii hin qabnedha. Utuun kaleessa hin deemne ta'ee fakkeenyaaf namni deemaa jiru yoo jiraate bishaan irra deema yoo ta'e yookiis immoo lafa bishaan qabu yookiin lafa dhoqqee qabu lafa mucuca qabu irra dhaabbatee yoo kufe utuun kaleessa karaa kanarra hin deemne ta'ee hin gufu miti jennee har'as teenyee isuma kaleessaa sana yaannee cabuma kaleessaa sana yaannee of gaaffii of gaafanna yoo ta'e borummoo isa caalutti nu geessa jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna yoon karaa kanarra deeme jennee karaa isa qajeelaa filachuu fi jireenya keenya hojii guyyaa keenya hojiitti dabarsuu qabna jechuudha. Namni hojiitti dabarsu yeroo hundumaa in hojjeta waan ta'eef hojjetee yoo hin milkoofne ta'eyyuu jireenyi isaa gaaffii jala hin galu yookiin immoo utuu kana jala hin galu jechuudha. Jireenyi isaa hin hudhamu jechuudha. Jireenyi isaa hin liqinfamu jechuudha. Jireenyi isaa waan ta'een hin sakaallamu jechuudha. Maaliif hojjeteera itti dadhabeera garuu hin milkoofne. Garuu mootuma ittiin milkaa'in taa'ee yoo teessumatti yeroo isaa dabarse
yookiis immoo waan gochuun isaaf malu sana otoo hin godhin yoo irra darbe jireenyi isaa inni boru sun immoo isa kaleessaa sanarra miidhamaa ta'a jechuudha. Isa kaleessaa otoo har'a teenya dhiphannu har'a immoo jireenya keenya boruu dhiphina isa caaluuf dhiphina dachaadhaaf maal gochaa jirra? Kaadhimaa jirra, qopheessaa jirra. Kanaaf isa kaleessatti dhiphachuu dhiisnee alangee gaabbitiin of garafuu dhiisnee maal gochuu qabna? Jireenya keenya hojiitti hidhuu qabna. Kaleessi seenaa ta'ee erga darbe akka seenatti yaadanne irraa immoo baranne har'a immoo maal gochuu qabna? Jireenya keenya hojiitti hiikuu qabna. Waan kamiyyuu yoo hojjenne jireenya keenya har'aa kana hojiitti yoo hiikne yoo ittiin hojjenne boru huutuu keessa gallee hin hudhamu jireenyi keenya. Gaaffiidhaaf jireenya keenya hin qopheessinu. Of adabuudhaaf jireenya keenya hin qopheessinu. Kanaaf utuurraa yaada keenya kaasnee har'a hojiitti dabarsine borummoo bagan hojjedhe baga waan akkasii sana hojjedhe. Sababbi waan akkasii sana hojjedheef milkaa'eera. Sababbi waan kana hojjedheef jennee waan baay'ee itti ofii keenya itti gammadaa, ofii keenya eebbisa, ofii keenya immoo ofii keenya fi galata laachaa jiraannaa jechuudha. Kanaaf utuun akkas godhe hawwiidhaan bakka waan darbe tokko hawwuu jechuudha. Waan darbe tokko as harkisuu jechuudha. Hin dhufu garuu hin danda'amu garuu nuun immoo teenyatti yaadan dhiphachuu jechuudha. Kanaaf isaan kanarraati ofii gaddaa. Utuun karaa ittiin sammuu keenya miinudha. Utuun karaa ittiin jireenya keenya isa boruu sana rarraasnee yookiin gaalee goonee karaa ittiin hambisnudha. Kanaaf utuu keessaa baati jireenya keessan hojiitti hidha. Jireenya keessa waan siin fayyadutti hidha. Isiniin jechuun jaalladhaa. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Sinan jaalladha, sinan kabaja. Gooftaan koo sinaa eebbisu. YouTube chaanalii koo subscribe gochuudhaan maatii naaf taadha. Yaada qabdan immoo naaf qoodadha. Dogoggora jiru immoo natti himaadha. Anis sirreessuuf sin dhaga'uuf qophiidha. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Sinan jaalladha, sinan kabaja. Warri haaraa gara YouTube chaanalii koo dhuftan subscribe gochuun maatii naaf ta'a. Like, comment gochuu, share gochuudhaan obboloota keessan biraan gaadha. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Eebbifamaa turtii gaarii qabaadha. Amma deebinee wal arginutti ayyaana Waaqayyoo keessatti naaf eegama. Shalom.